fakkaata malee waan isin akkasuma gootu natti fakkaannee haa ta'u garuu fayyamaa kennuu fi hamtuu isin barbaadu wallaahi rakkina isinillee dhaga'uun barbaadu garuu hireen jireenya waa hedduu si gooti bu'aa bahii baay'eellee waliin dabarsinee hin beekta anallee na beektaa isinillee beektaa si galeemi namni garuu waan hamaa jidduu namaa deemee waan wantaani facaasa Asanillee itti naaruu ilmaantu isii jeeqaa si galee waa hedduu isii dhiphisaa jireenyuma akkana isii godha jedhee itti malee ani hamtuuti akkasiin hin yaadne yookaan ammoo akka rakkina kiyyallee hin barbaanne hin beekaa. Sigalee har'allee ammoo to'allee rakkina isii hin barbaadu. Wanni isiin ammoo to'a asirraa ganna buuftuuf hin jiru an sagalee masii kana ima dhaga'amaa yoo asirraallee bu'ee barane yoo masii illee bilook nagoot ima hordofaan isii galee kallattii biraatiin illee yoo ta'e akka isiin jettu immoo wallaayina waan mara cufadhee osoo hin ta'in keessaan illee ima waliin haasofnee erga muudii qabatti jaamu akkanumatti maqaa na balleessiti. Gizee takka mee boqoo irraa naa fuudhi silaa baajaaji illee taatu daawwalii ijoollee ma baajaaji wayiitiin bakka ofii illee taatu dhaqiiti ofin naa qabi. Amma na dhagaame akkatti itti kun na saalfatte. An garuu isin lameen kun jaalala isin jiran fakkaata gizeen akkatti isin laalu. Wal jaalan. Haasawa namaatillee hin dhagayinaa namni huni adda nama fageessaa yeroon tun yeroo badde beete yeroo namni jaalalaan akka namni jiraatu hin barbaanne keessa jirra. Sa'a namni adda nama diigu keessa jirra waan ta'eef rakkoon jiraatullee isin furuu ni dandeessan. Isin amma isin lameenuu wallahi waxaatiidha dargaggeessa nama akkasitti umriin kuttanii miti. Kanaafuu wal hammadhaatiti wal gorfadhaa. Malee jidduu qilleensan galchina jechuu barbaadani. Atis sifu abbaa manaa kan kee. Makkuushi maal ni beektaa namni dhugaadha namni mana keessa waliin jiraatu si galee. Meetii maaltu sifu dhagee ati immoo qofxanni jayi qofxan dubartii dafeensi goorta qofxanni jayi atirraa gadi hin darbin bidee dhufee haasa'u rakkoon hin jiru haa dubbatu. Na dhagee makkuushi. Ishee makkuyee. Ela akkami beektaa? Anammeen isillee hin barbaadu yaadde osoo rakkoon illee jiraatte keessaan illee furachuu dandeenya keessaan illee waa wayii haasa'uu dandeenya. Garuu ammoo yoo namni waliin jiraatu nuti nama waliin jiraatu namni mana takka keessa waliin jiru walitti bu'uu hin dhiisu sigalee nama dhugaa isillee dho'isuu miti sigalee nama ammoo haqa isii miidhamuu isii namni jaartii ofillee ima kuntuutata sigalee kuntuuta dulla jedhee nama isii wakkatu miti sigalee mi. Garuu waan wayii waan mana keetii gabanaa kan kee wajjaan bahii waliin jiraadhu waliin deebi'ii sun oda rabbiiti sun rabbi beeka sigalee. Kanaaf isii wal filannee gaafa walaallee dhalachuu isii hin beeku dhalachuu hin beektu rabbi doofee waliin nu fide. Ilmaan tanallee ammoo tuyyuu nuti barbaannee yookaan xalayaa rabbi barreessinee ilmaan tanaan arganne sigalee rabbi filatee nama keessa waan kana mara nuu kennu sigalee wanni kun waan guddaadha. Waanuma fedhayyuu waan balleessu waanuma fedhayyuu isii hin balleessiti sigalee keessaa waan wayii furuu qabna malee miidiyaa irra ol baay'ee namni miidiyaa waan kun wanni inni naa sirreessu wanni isii sirreessu wanni isiin illee keessa argattu wanni illee keessa argattu hin jiru. Baansi waluma diiga malee faayidaan biraan jiru jedhee amana sigalee miti. Garuu ammoo tuyyuu waan isii barbaachiseen dhugaa yoo an waliin naasa'ii yookaan waa wayii hin jiraatin dhara isii irrallee kaa'uun barbaadu sigalee miti. Hin barbaachisu garuu miidiyaa irratti osoo hin ta'in maakiin hin jirti asli hin jira namoonni muraasni namni na dhiyaatu namni asal fadullee ma jira waa wayii na gaafachuu dandeetti wantoota sanniin osoo nan gaafatin miidiyaa irra fiigee gaa dhufee waan sanaa sunniin illee sirrii miti. Sobini waa maraayyuu keessaan fixannee warri lafa jalaa Mee maakii waliin haasaa jira bareedu maa sila maa inaafti maa lafa jalatti oomi tokko lafa jalatti sanirraan gara kaaniin baale mukaa baaleetti silaa qaba. Atillee akirri kan kee baale matti si gala. Cal'isimee gadi bannaa afaan qabadhu mee namni wanni qabdan waan irraa daree inkijibin ka ankijiban fedhu fakkeessin ka keessaan fixan namaa homaa wanni keessaan kan illee hin jiru dubbannee keessaan dubbannee hoggaa meeqa guutuu dubbannee dadhabnee gara miidiyaa finne. Tara miidiyaa yoo dhufe illee wanni sirraa waa jira. Diisi yoo sirraa keessumaa sirraa malee. Media no mau Mas sirra, moni sirra, umantu
jira si jammaran akka waan asirraa ullee hin barbaadu jireenya kee jiraadhu jaartii ta'uu dina obboleessa kiyya. Ani fati kana booda maakifaa waliin haasaa jira natti iyyuu naasee inni jallisan dhimma kiyya naasee ka dhimma kiyya. Ishii dhimma kiyya taasaa jallisi. Waan kee haasaa. Ara adda dhaabbadhaa malee kana duratti yaaboo ani jila hin qabasanuu jila jaartaaf jaartiin amma dura addan baasa jeetiin nadhaanii jidduutti ni fiigaa yoo namni wallan. Naa wal dhaggeeffadhaa gaayis. Asumatti dhimma kiyya dhimma jireenya keetii haasa'e. Maatii waliin haasaa. Ani si ilaali sa'a kana keessa hamaa keellee dubbachuu hin fedhu jedhe. Waan hin taanellee jedhee si mufachiisuu hin barbaadu dhika. Muudee ammoo hin qabatin. Aniifati waggaa meeqa guutuu manguddoon sikkoo mandoo namni nuu hafe hin jiru dubbannee fixannee dhadhabnee karaa miidiyaa finne si galee ammas boru sanaaf si gidduu wanti jiru ilmoodha dhimma kiyyarraa hin haasa'in jaarti matee sana jabeessa. Ilmoollee dhimmarraa harkadhuu. Dhaggeeffadhaa noo. Siifuu fi amaan mee dhaggeeffadhaame. Tokkoffaa miidiyaa kana xiqqaas guddas manguddoonis as keessa nama hedduu ustaazoniinis namni guddaan illee dhaggeeffataa jira. Isin immoo waan fedhillee ta'u ijoollummaadhaan ijoollee harkattanii muyit godhe amaan bifa akka dhiifama. Ijoollummaadhaan ijoollee 4 harkattanii dhugaadha. Ijoollee 5 harkattanii tokko rabbi rahmataa godhu. Garuu amma maaltu jira miidiyaa kanarratti akka ijoollee godhachuun bareedaa miti. Maaliif jennaan nama taa'ee daawwatuuf akka dasin jiru. Kanaafuu amma isin jaalalti teessan wal jaalattan gizeen akkatti isin laalu wallaahi gizeen akkatti laalu wal jaalattanii namni wal jaalatutu akkana godhata. Garuu amma wanti isin irratti haasoo qabdanii jiraattan ijoollee babbareedduu qabdan san irratti xiyyeeffannaa godhuu qabdanii ijoolleen teessan barumsa baratu jirti quraanas qara'u jirti amma ijoolleen san akkamitti karaa biyya biraa karaa biyya jireenya isaanii kan akkam goona akkamitti fooyyessina akkamitti waan kanarratti marii godha. Kanarratti osoo mari'attanii isinuu jaalalti yoo rabbiin walitti bakka takkatti jiraatan ta'e rabbiin walitti isin deebisa ilmoon walitti nama qabdi ilmoon riskiidha waan ta'eef sababa ilmootu rabbiin walitti isin haa deebisu. Kanaafuu qilleensa isin jidduu seenullee hin dhaggeeffatina. Akkas nagoote yoo kajannee haasoo nuti bar namni hedduu wal godhaa namni hedduu wal lalaa arrabaa filkeenuu walitti buutii rakkoon hedduun dhufuu danda'a. Yoo himattu ta'e innis hedduu himachuu danda'atis himachuu dandeessa. Garuu amma waa'ee ijoollee irratti xiyyeeffadha. Keessan furmaata yoo dhabdeellee kan ijoollee dammoo furmaata hin dhabdu. Ijoollee teessan babbareedduu rabbiin isinii kana wallaahi rabbiin bar waan isin jaalatu ijoollee 5 isiniif kanne bar rabbii waa malee isin bar biyya qabdanii bar biyya kophaa keessanitti biyyaa bar isin namni lubbuu 5 lubbuu 4 qabee deemu jiru tokko biyya tokko bar waan namni waggaa 6 meeqatti harkatu waggaa tokkotti harkatan ammas waggaa biraa yoo dabaltan 10 15 waggaa 3 keessatti ilmoo hedduu argachuu dandeessan. Kanaafuu isin qabeenya harkaa qabdan kan ammoo karaa tokkorra qabuu qabdanii ilmaan keessan hedduu babbareedan maashaallah ilmoo akkam bareed ilmoo namni hundi jaalatu ilmoo naamusa qabdu. Balleessi jechuun dandeenya rakkoon jaarsaaf jaartii tarabbii beeku jechuudha. Kanaafuu rakkoo teessan dhiisaati atis akka amaan siiniin jechuun jira. Isin dubartiidha. Siin lolus dandeessi, aaruus dandeessi, haadha ilmoo teetiti, aartus, loltus, dubbattus ofitti qabi. Gizee hundaa'u kabajaa kannii fi jaalala kannii fi haadha ilmoo teetiti namni isii caalu inumallee hin jiru amma isaa kanatti. 3 miti 5 miti 20 fuutu jaartii duraat haadha ilmoo 4 biyya baqaa keessatti rakkoo